بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن نجيفتوتك إنك كيريدا. الحمد لله بقى جراتني سنين جنة بقى جرتني ربي سبحانه وتعالى تك في كيس سناكات جنة. كانت أنسل أنكم بكمو بروم سكينا كسينا صاحب دوتاتي سنير اللي سينا سعد بن أبي وقاسيتي سنير اللي كوتا تربة فاجين نجر. اتدهاد داتي واللي هي ساسين جنة دوبا. كوتا جافا كيساتي دوبا نجرة أكا سعد بن أبي وقاس نما قرآني أفر كميتر أغرتي كلما أول ديرة ورأ كسي سنين الله في لي أكا أغرتي موميتش منسترا كفارسي تترك موميتش منسترا كفارسي اللي وان إني جدي ديبسي وبني جرة رستم إسنيتي إرقا أكا إسني في وقنا كيسني في جيشي كيسني اللي وليتي قبي بولوك آدسياتي تأوالو جد أچي دوبا دبي كانان دي بأني بيالي تباچسي بيالي فرطاني أكسمت ترفانيني سعادين برانغاني تفاولت تلالة أكا جنه وبنجر أچي بودا رستمين أكما جد إرقي وقنا إساني كوليقلا كرستم جدامو أكسمت إرقي رستم ورانا إسا قورتي أچرا كأيد وفه haga achirraa ka'ee dhufu yeroon dheeraa taqriiban gara agartee ji'a lamaa akkas deeme duuba silaa yeroon hagas illeen fudhatu ni sodaate jedhan guyyarraa guyyatti oduu guuraa akkam jiran maalirra jiran basaasa agartee bakka adda addaa ergaa akkanatti deema duuba baay'ee sodaate duuba inni agartee ummata muslimaa kanaan loluun feene lola isaanii duraan argee Kaaliddu kallattii saniin lolee ture Musannaa ibn Haarisittu kallattii saniin lolee ture cabsaa turan kana waan beekaniif quwwaa ummata muslimtoota arganii jiran hoggantootiin jeeshata isaanii duuba inni sodaatee agartee ka ummata kanaan loluun hin dandahamu walii galtee barbaachisa waan jedhu kana haasaa waliin barbaadee jennaan indide duuba muummichi ministeeraa ka isaanii indide ati dabeessa jedhaniini giddiidhaan agartee ka qalbiin isaan fedhin ka'ee dhufe ammallee manaaba arge jedhan inni manaaba ka akkam arge jennaan ka seeyfin ummata faarisii harkaa fuudhamtee jeeshii muslimtootatitti kennamte sa'aadiin fa'atti waraana agartee muslimtootatitti ka seeyfin isaan harkaa guuramtee isaanitti kennamte arge dubbii kana argee jennaan baay'ee agartee rifatee mootummaan nu harkaa fuudhamtee jeeshiin kenna isaanii loluu hin dandahu waan jedhu hubatee haala kanarraa akka agartee ummata muslimtootaa kanaan walii galtee godhuu yaalii barbaade garuu ummanni faarisii irraan qeeballe jeeshiin isaanillee ati luyna yoo ofii sodaatte jeeshiin luynoomsiin jedhaniin ati dabeessaa yoo ofii sodaatte jeeshii dabeessan godhin jedhaniin akkas irra ka'ee dhufee wayta jedhee akka dhufee lolan eegallee bishaantu jidduu isaan lamaanii jira bishaan gama qubatee gamanaan ummata jeeshii muslimaattu qubatee haala kanarratti akka nama inni haasawuun sa'aaditti ergu nama itti erge wala haasofnaa nama nutti ergaa jedhee jeeshii muslimtootatitti nama ergate achii sa'aad nama isaan haasawu itti erge eenyu jedhama Rabii' binu Aamir ka jedhaniin Rabii' binu Aamir Rabii' binu Aamir itti dhaqee haasaya goliin godhe wayta haasayaaf dhaqu kana akka ajaa'ibaa onnee isaanii waan cabsuu itti dalage duuba hin sodaatu eegasanii isaa waliin ni haasawee haasawa isaa kana ni laalee haasawiin isaa akka malee jabaata hin sodaate duuba namtichi hin sodaate akka ajaa'ibaatti eegasanii illee bulee ka'ee nama natti ergaa jedhee Hudhayfaa ibnu Muhsin itti ergan Hudhayfaa
بن محسن اترجه سعد بن أبي وقاص حذيفة اللين هنا سيني هاسويني وراتو كلين الدنجورو هاسويني ور مسلم توتا إيغانا اللي قويا برالي نمانت ارجي جديني مغيرة بن شعبة إسا اترجي سعد مغيرة بن شعبة إن اللين هاسيني haasoyni jaraa tokkolleen gargar hin goru. Jarri sadeen haasaa dhaqanii haasayan kana keessatti haasawa ajaa'iba argamsiisan. Waan jedhaniin duuba agartee ka haasoyni dheeraadhaa gabaabseetiin isinii himaa. Tokko jara sadeen kana keessaa yeroo dhaqu eboo isaa qabatee farda isaa yaabbatee afaa isaan afanii fi isa dhiyeessan afaa kanarra farda isaa oofee eboo isaatiin afaa isaan lafa afanii minxaafa ajaa'ibaa ka isaan afan ka hariira irraa tolchan ka maalii kana eboodhaan agartee ka akka nama ebootti erkataa deema akkasitti eboo kanaan wawwaraanaa deema duuba. Sodaa takka hin qabu jeeshii agartee 240 keessa seenee sodaan takka isatti hin jirtu. 80 280 waraana 140 duratti ergee eegasanii 140 duyda duuban erge namtichi. Waraana kana keessa seenee ka akkanatti deemu sodaa takka malee akkanatti eboowwannaa waraanaa deema duuba. Ka biraallee ka eeganaa Sa'aaditti erge dhaqee siree isaan agartee ka rustumiif tolchan ka isaan ka agartee akka ajaa'ibaatti dukkaana dhaabanii hoggantootii isaanii kan akka ajaa'ibaa kabajanii siree hariira irraa tolfamte waan adda addaa ka warqii fi maal irraa tolfame kan akka ajaa'ibaa kana afanii fi kanarra ta'a malee akka agartee hoggantootii muslimtootaa kan isaanumaa waliin lafan taa'u ka isaanii akkasi. Kanuma gubbaa dhaqee taa'e. Kana gubbaa dhaqee teennan agartee ka qabanii gabbuusan. Waytii gadi buusan waan jedheen oo edaa isin ummata akkanaati jedheen. Gariin keessan garii gabroonfataa jedheen edaa wal gabroonfattanii jedheen. Nuti barnu martuu waluma qixaa jedhe hogganaan keenna fi kuunillee waluma qixa bakkuma keenya hogganaan bulu kuunillee bula bakkuma kuun bulu kuun bula homa kuun nyaata wanni nuti isaan qopheessinu tokkolleen hin jiru jedhe. Amriin keessan eega akkana taate qaata cabtan isin argee jedhe cabtanii jirtan jedheen duuba kalaa salaakamtan jedheen isin. Taate isin injifanne jedhee wamuu lafan jiran eega ummata agartee wal gabbaru taate nuti rabbi gabbaruu malee wal gabbaruu hin beeynu jedheen duuba. Akka malee dallansiise duuba namticha gizee inni akka jedhe. Ajaa'ib jecha ajaa'ibaa dubbatan umman. Ammallee baallama nuu kennaa qaxaroo jedheen. Qaxaroo guyyaa 3 ol isiniin kenninu jedheen guyyaa 3 jedheen qaxaroo. Nabii kennan nu barsiisee jedheen duuba. Alayhi salaatu wassalaam. Kaafira guyyaa 3 ol yeroo ittiin dheeressaniya. Haga guyyaa 3titti gibira kafaluu takki islaamummaa seenuu takki gibira kafaluu takki seeyfii morma isinirraa ciruu 3 keessaa filadhaa guyyaa 3 kana keessatti murteeffadhaa jedhee. Sanii ol isinii kennuun hin taa'u jedhee. Guyyaan 3 akkamitti nu ga'a nuti agartee dawlaa guddoo tana mootummaa guddaa kana ganaa gurguddaa kennan mari'annaa jennaan suni sunnaa nabiin nu godhe nuti diiguu hin dandeenyu jedhee. Guyyaa 3 ol hin jiru jedheen chaansiin biraa. Agasii ol muddaa ittiin dheeressan jedheen ummata mushrikaa. Waan nabiin kenna karaa nu godhe jedheen. Allahu akbar. Hagai jedhee biraa deeme ka burumtaa dhufellee agartee ka guyyaa nu dheeressaa jennaan lakki jedheen guyyaa 3 ol hin jiru. Amma guyyaa meeqan nu hafe jennaan kaleen takka harri lama buruma callaa isin hafeedhe. Ummata afaan isaanii tokko duuba. Ummata muslimaa ka akkanaa kana argee akka malee duuba agartee jechi immootu gurbaan kun jedheen akka malee isa rifachiise cabxan jechaan sun. Jara sadeen kana keessaa tokko akka jedheen duuba yeroo hedduu yeroo adda addaatti dhaqan ka'a. Achirratti duuba chaansii biraan argine loluu malee isaan. Lolarratti walii galanii borganama isinii dhufneedhaan kalaas. Akkasirra walii galan. Amma lolli eegaluu deema darsii itti aanuun keessatti dubbanna yoo rabbiin alamaa fedhe.